Wanni sun dhugaadha. Dhugaa dhibbarraa dhibbatti dhaggeeffadha. Wanta akka yaatanii waan gurgurita jiru dura yaatanii gurguritaniif takka hin jiru. Uummata dura dalasiisina. Dhugaadha miti. Dhugaa. Ijoo. Mee warri waan san ijaan agartan dhugaa jaas jalatti. Agarre boo viidiyoon bira gaira dhaggeeffadhu viidiyoo keessaan dhufee jira. Dura dhaabbatanii waa gatti batanii watwaatina. Inni siniin ta'e keessaa baha. Ana saasalanii, sii saasalanii, kingi saasalanii dhaggeeffadha. Ijoolleen gara hojii garaa galtu haasaltu ofirraa. Uummati kuni dhugaadha miti. Abdii bilisummaati kan qabamu yoo hidhame kan hidhamu yoo ajjeefame kan ajjeefamu abdii bilisummaati. Dhugaa jettanii amantanii miti viidiyoo agarree jettanii mee ilmaan walloo. Ila dubbiin dhumattuudhaan mana achi gaate hedduun aan haasofsiisina. Ilmaan walloo an dubbii fixeetan jira. Yoo nadhoo taatan yoo dhiira akka keessanii sodaatan isin haasalani. Wallahi gadi mataan dhaabanii isin haasalani. Waan guyyaa takkatti itti hojjattee dhaabuu dandeessu kabaja namaaf goona jettee tokkummaa dhabdee uummata sheekni fi qeesin isaanii biyya Ameerikaa keessaa sirratti dalagaa jiru. Bar Suudi Arabiyaa keessatti Ameerikaa sirratti hojjechaa jiranii bar. Maallaqa gurra jechaa jiranii bar asirratti bahanii. Maallaqaan isin cinaa jirra jedhanii warri ijoollee isaanii asirratti jajjabeessu jiru bar. An dubbii dhumaa isiniif himeetan jira. Yoon tini sodaa qabaattan uummanni isinirraa haa dalagu honkummaan hojii keessanitti deebi'a. Saanu sa'a 24 kan jechaa oolan eenyutu itti dubbatutti jira. Eenyutu itti dubbatutti jira. Sheeka kami sheekni guyyaa har'aa guutuu halkan edaa guutuu hanga ijoolleen walloo waan nagaa haasoftu sheeka kami. Kami sheekni waan nagaa haasoftu jiru. Sheekni waan nagaa haasoftu hin jiru. Caljaniiti isa ofii jaallalanii hoo keenya dubbate keenya jala horii ta'e nama dhabnee amma nama kanattu dhabamee fidaa jenneen sheeka kamtu nama san fidaa jenni. Sheeka kami. Aboo ilmoo eenyutan jee arrabsa warra nama ol bashitu tanala eegaraan na gubba. Salaa jee nama ofirraa salaa. Ijumaan argaa turre viidiyoo waraabee jira. Hafarsoo viidiyoonni har'a lola labsee viidiyoon na bira jira. Iluu viidiyoo guyyaa har'atu na bira jira. Waan dasti iluu irratti haasaa tura. Ramzaafa viidiyootu na bira jira. Maal nama gabbarta? Maal inni ati akkana maali boo? Eenyu gabbaru jirtasaa? Yoo sodaannes miskiina keenya fixine ajajati uummata ofirraa dhaaba. Yoon kummaan uummanni bakka itti dalaga irratti dalagamutu jira jecha. Isaas kee yaatanii dalaga irraa yaatanii gaara kee barbaaddanii miti. Bakka irratti dalagamu uummalessa sa'a ammaa tana irratti dalagamu qabu. Hoggaa sheekni fi qeesni isaanii hundi sirratti dalagu inni maali? Nama kee Abu dudoti tana Rabbi hafid. Rabbi sinafid ya dudoti biya tana duma Rabbi irsa sinin kenni wallahi dali. Duma ya dudoti tana. Umanni isaanii hojjete sanitti inni akkuma isaan baaligee qaban baaligee caalu qaban. Wallahi lazim baaligee caalu. Saree caalu. Eessa keessa jira jan walloo keessa jira. Waan hojjetamu in agartan jechuudha. Waan hojjetamu isin maal jecha akka ooltan harkaa hin qabaa akka keessan afaanin hin laal akka keessan afaanin hin dhaaddan waan dalagamu ragaadhaan argattanii eeggadha. Wallahi lazim wa rabbal kaaba asirraa gadi bu'ee wanti kun bichaan dhugaa tahee nama keeyya waliin dubbannee ragaadha dhugaadha ilma wallooti ukajam alayhi salatu wassalaam salawaata buusa wa rabbal kaaba alayhi salatu wassalaam osoo malaayikaan samirraa buutee wanti kun kalas dhaabbachuu hin danda'u osoo intini warri kalee dhumate dachi jalaa ol kaa'ee wanti kun dhaabbachuu hin danda'u namni kalas hanga jiru wal fixu. Wallahi lazim wanti kun dhugaataana kanaan isinin jaa
nagala lamne nageenyi giddini mi nageenyi dirqini miti waan jiru banne walittacha waan jiru banneeti dhageeyane waan jiru gadi buuneef banneeti akkas kana malle sniif galami warri sniif galu jira as jala ilmaan wallooti ijoollee wallootan baana warra gara biraa sun taane ijoollee walloo xiqqoo gadi buuneeti akkana bintu yoo isiniin galin yoomiyyuu wanni isinii galu jiru dhageessanii akkana xiqqoo maasalaam inni agarsiinu ilmaan arsii boonne takkaa galleen beeynu obboleessoo takkaa diinni mataa gannu dha'ee nurra deemee nurratti utaalu kun diinaallee miti garuu akka kennaa Oromoo otoo jennee haasofnu akka barbaadan godhe warri uummanni asirra deemee maa jedhu guyyaa kana guutu ilmaan wallootu akkas kunni agarsiisan dhugaan jirtu obboleessoo gudeenne agarsiifna nullee akka isaaniitti nu ajjeesne ajjeefne agarsiifna kun waan takka jira sarara an arsii ta'uu kiyyatti obboleessoo wallaahi aziim laphee daadhee du'u ofillee qophee arsiifillee jedhee of ajjeese kaleellee abboonni kennallee akkasuma ajjeesaa turaniimi ammas taanaan uummanni nurraa cooruu barbaadde obboleessoo si erguu barbaadne obboleessoo nu arsii akka taane asii nu bara kottee isaa osii irra wallaahi rabban isa akka kadhe kottee teessan uummanni biraa arsii akkana gudeedanii nus akkana arsii tana takkaan gudeedanii sirra galchinettee akkas yaaduun dogongora sammuu kee xiqqeenna waa yaaddu wallaahi laziim nu arsiin gudeedamuu miti ajjeefamuufillee qophi gudeedamuufillee nu gudeenne araara kennatanii boona dhageeffadhu araara kennatanii hin kennanna isaan amma maal jedhan beektaa yoo dhuguma rabbi ilma walloo gudeedde arsiin akka nu goone san goote araarallee kennannu hin dhumnaa dhumuuf qophaa'edhaniimi nus dhumuuf qophaa'e qophiirra jira waa takka laa shakki obboleessoo wallaahi dhumuuf qophiidha waa takka kana shakkii takka godhina araara kennatanii hin kennanna nullee gudeedanii nu gudeenne agarsiifnu nullee nus maqaa abboota keenyaa kalee nu barkalee bar ilmaan sanyii waaqoo guutuutii fi wallaahi aziim ilmaan waaqootii fi ilmaan nadhii gammadaa Useen Buneetii barka karaa takkitti amaara diina meeqa lafarraa fixe karaa takkitti akka ol deemtee gadi hin deemne karaatti cufe kuni waan lafa jirtu seenaa lafa jirtu dubbataa jiranu ammallee namni akka kennaa kafa Oromoo dubbatu muka nutti oofee mukatti oofnee agarsiifnemi ajjeefamuufillee akkasiin jedhe kana ajarreem araaran kennannu hin duuna malee jedhanii bar nu walloon hin duuna malee akkas nurra raawwattanii hin duuna malee araaran kennannu du'amuuf qophii wallahi du'amuuf qophii ijoollee arsii bakka jirtanitti garuu dhaamsee isii dhaamu nama 140 irratti deemtee karra dhaabattee yoo tana isaan gaara galaniiti wal gurmeessanii galan ka dalagaa qabne dalaga irraa ba'ee nama 5 6 bakka takka tatta'an dhageeffadha akkana Suudii keessa dutti waggaa sagal keessa ta'arra ummanni guyyoo tana wal gurmeessee gaara keessa galee jira ati afaan baniitii nama tokkoon gaara keessa deddeemi ummanni qabee mataa keetirra siyaafin caa'u bakka jirtanii labsa dabarsaa ilmaan ta'een ijoolleen arsii akka nama tokkoon badhee keessa deddeemte akka nama tokkoon badhee keessa deddeemte dhaamseen isiidhaan muutanum nam tokkoon badhee keessa deddeemtee asirra maqaan nyaatin ummanni akka yayyitti gaara galii gaara keessa taa'oo tana nama 10 dalaga irraa ba'ee bakka takka tatta'aa jira kun dubbii sahii lafa jirtu warra badhee akka kadhe ummanni nama tokkoon badhee keessa taa'u yoo tana dalaga irraa ba'aniiti bakka takka jirra akka jiranii waan akkanaa gisee dhagahan kun waan jirtu dhaamsa kenna gisee hundaa wal dabartan ijoolleen teena of eeggadhaa nama tokkoon badhee keessa deddeeminaa nama tokkoon badhee keessa deemtee ummanni gaara sig garagalee nama tokkoon akka dingat karaa deemtu bishaan dhuguuf itti gortee nama jaan bakka takka ta'anii hangoonanii qabanii malatti ol darban obboleessoo kun waan lafa jiru kanaaf jennaan of eeggannoo jabsa asirratti deemtanii immoo maqaa kenna gisee baruun nyaatina nama tokkoon badhee keessa deddeemte kanaaf nu maalii kenna akka ta'an nun beekan mukatti naynee muka nun nakaa mukatti naynee agarsiifne kana araaran kennatanii araaran kennanna nu ajjeesanii duufillee ajjeesuufillee wallaahi rabban isa kakadhe akka ilma arsiititti qophii takka fidnee jirra abbaddal